Inni akkana yoo ati deetillee lafas gazeeta biraa fuudhaa faayoo kunuu sirra fuudhee maarree illee kunuu akkas godhee maarree akkas jedhaa dubbatan jechuudha. Dubartoonni kan kijibaa deeman kun hundumtu isaanii jechuudha. Namoota nama isaan fuudhu dhabanii isin gali namoota fuudhu dhabanii akkanatti lafatti hafantu waan akkana kana kijiba akkana kan odeessaa deemaa jechuudha. Mana kiyya akka itti bulfadhu anatu beeka malee mana kiyya namni kamuu naan bulchu. Yoo barbaade 100 fuudhee 50 fuudhee nafeessu fuudha nafeessu baatu ofii yaadama malee jecha namaatii fi kijiba namaatiif an iddoo yoomuu iddoo akka hin qabne asumaan cimsee ka isin himu ta'a jechuudha. Tara takka caaltuu bira deemaa waan hin taane haasa'u tara takka ana bira dhuftanii anaaf isii adda fageessuudhaaf tara takka faayoo bira dhaqanii waan hin taane kijibu tara takka yaa'anii wanni isin hin goone hin jiru anaaf isii tana adda fageessu yookaan anaaf isii tana addaan baasuudhaaf wanni isin hin goone hin jiru. Irra dabaranii namoota baay'eetu of keessaa baasii jedhaa ture inni ilma garaa qabdu kana mucaan kun siif hin ta'u dhibbaan dhibbatti of keessaa baasii namoonni jedhaa turan namoota baay'eedha jechuudha. Garuu an namoota san guutuu ragaa isaaniitii wajjin yoo feetan sagalee isaanii telefoona kiyya keessanii qaba. Garuu ol baasuun feene. Gara biraatiin ammoo inni dubartii biyya tanaa guutuu osoo bakka takkatti itti dhufte inni dhiisuu inuma fuudhaa warra jedhantu jira jechuudha. An dhugaa dubbachuudhaaf akkuma dura isin himuuf yaali jechuudha. Ammas taanaan sa'a kanallee taanaan jechuudha. Ka jaaratan wajjin jiraata kan jaaranne anuma dhiisee na biraa deema malee anuma ijjannoo kiyyaa waan keessi kana barbaade godhuu duwwaatti hin deebi'u. Kana hogguu jedhu dubartoonni jaarsa hin qabne ka hiriyaa hin qabne kan heerumee hin jiraanne jechuudha. Guutuun jaartiiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa harka fuunii kabajamtootaa fi hordoftoota shaashee tubbe akkam jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyi haa jiraatu isin jecha baga nagaa jiraattanii har'a bifa haarawaan deebinee dachaanee walitti deebinee jirra jechuudha. Akkasuma turtii baatii 2 fi guyyaa 5 moo guyyaa 4 moo guyyaa 3 waan akkasiiti. Baatii 2 guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 biyyaans guyyaa 65 yookaan guyyaa 64 waan akkasiitiin booda walitti dachaanee jirra jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko isin yaadee jira akka ajaa'ibaa kan isin yaadee jira. Isinuu na yaadan jirtanii namoonni baay'een karaa keessaatiin na barreessitanii maa baddee maal taatee maal suqunnamee maal si mudatee naan jechaa turtan jechuudha. Galatoomaa baay'ee na ulfaadhaa baay'ee tokko isin jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf onnee kiyyarraa isin jaalladha jechuudha. Warroota dhiiraas ta'ee warroota shamarranii warroota hordofan warroota dinqisiifattoota kiyya akkasuma jaalattoota kiyya anillee baay'ee tokko isin jaalladha baay'ee tokko isin dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuudhaaf isin irraa baduu kootiif ammoo dhiifama guddaa isin hin jenna jechuudha. Namni jaalateen badu rakkinni mootu nama balleessaa jechuudha. Jaaladhee baatii 2 guyyaa kana isin irraa hin banne jechuudha. Uumana qanuunamee fi akkasuma ammoo uuma tokko haala namni jaawuddeetiif isin irraa bade jechuudha. Kanaaf ammoo na of kolchaa dhiifamaa naa godhaa isiniin jedhe jechuudha hordoftoonni kiyya. Namoonni ammoo akkas karaa keessaatiin maal taate jettanii na gaafachaa turtan baay'ee tokko na galatoomaa baay'ee tokko na ulfaadhaa isiniin jedha. Maaliif baddee maaliif kan hunda baddee yoo naan jettan har'a ammoo wanni deebi'ee isinii dhufeef jechuudha. Maaliif akka baddee eessa akka ture maalirra akka ture kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu baatii 2 oliif miidiyaa karaa YouTube channel kiyyaatiin jechuudha. Wala garreen beeynu har'arraa inshallah hin baduu isinii deebi'eetiin jira. Maaliif baddee naan jechuun keessan hin oolu jechuudha. Wanni badeef ammoo akkuma beekamu namoota na balleessee malee jaaladheetii miti qabadee jechuudha. Rakkinni namoota na balleessee wanni maal rakkatee jechuudha keessan hin maan oolu. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka YouTube olbaayituma viidiyoo dalaguun na jibbisiise maaliif yoo jettan akkuma beekamu jechuudha aniif caaltuun haga wallolli baay'ee turree jirra. Baay'ee tokko turree jirra namni hunda akkuma beeku jechuudha. Nama hundaafuu haariyaa miti beekamaadha jechuudha. Isiidhaan haga wallolli turree jirra. Saniif ammoo namoonni baay'een akkuma beektan jechuudha karaa keessaatiin walii araaramii walii deebaa maarree jechaa turtanii. Ana ammoo wanni miidiyaa kana hun irraa badee jechuudha. Akkuma isin beektan jechuudha erga wallollee kaanii boodas manatti akka deebitu ani
indinne jechuudha. Kan didee yeroo baay'ee namas rakkisaa ture, namoonni baay'een haa kabajamanii haa galatoomanii akka Sa'iid akkasuma Abdii Kaamilaa namoonni baay'een jechuudha. Warroonni viidiyoo irratti ba'anii wannaan jenne jechuudha. Namoonni baay'een gaafachaa turanii jechuudha. Isin ammoo diddeetuma achi turte, isin ammoo kana hunda naan beekne kabajamtoota kiyya. Akkuma aniin kun dhoorkee isii tana manatti deebi'uu akka waan dhoorkeetti na fudhachaa turte jechuudha. An ammoo kana hundarra maalumaaf kalaas miidiyaa kanarrattuu baheet waa takka hin dalagu kan jedhu baatii lamaaf wayiif waa takka osoo hin dalagin jechuudha ture. Alhamdulillah amma ammoo du'aan keessanis fuudhamee akkasuma isiinis tole jettee amma walitti araaramne jirra jechuudha. Rabbiin galanni haa ga'u. Ilmi namaa tokko wal lola kun waan jiru jechuudha. Waan anaaf caaltuu irraa eegalame miti. Namni kamuu namni ilmi namaa jaarsa jaartii ta'ee obboleeyyan ta'ee namni kamuu jechuudha wal loluu ma jiru. Garuu erga wallee ka'ee booda ammoo walitti araaramuunis waan jiru jechuudha. Walumaa galatti wanni miidiyaa irra nama balleesse sababni kanaa jechuudha. Maaliif namoonni an jaaladhu, namoonni an kabaju, namoonni biyya garaagaraa irraa iddoo garaagaraa irraa karaa keessaatiin karaa silkii naa dawwalanii jechuudha. Maali haraama mucayyoo ulfaa maaliif akkana labbaastee mucayyoo ulfaa maaliif akkana minaan jedhanii waan baay'ee na haasaa turan jechuudha. Kan ammoo awwaan deebisuu ulaalee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif yoo jettan isii tana anaa miti ka dhoorke isii ofii diddee waan deebite yoo ammoo ittima ammoo isaan ummanni sunis na dhugoomsine jechuudha. Maali ani akkuma waan ambadii qabutti na fudhachaa turani garuu ambadii takka iyyuu hin qabu. Kanaaf sababni miidiyaa kana irrattuu ol bahee waa takka yaani waraabuu dideef sababni guddaan ni jalqabaa isa kana jechuudha. Kan ittaanu ammoo namoota biyya kana keessa wajjii jirru jechuudha. Namoota biyya kana keessa wajjii jirru hogguu isin jiru namoota nama hunda osoo hin taane namoota tokko tokko tu jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma namni gaariinis jiru namni badaanis jira. Akkuma namni bultii namaa walitti nama ijaaru jiru akkasuma namni addaan nama diigus ni jira jechuudha. Hogguu kana isin jedhu namoonni ana fakkaatanii caaltuullee fakkaatanii isin galee anaaf isii tana akka walitti hin deebine addaan akkana addaan nu dhiibu jirantu jira as keessa. Biyyoo kana keessa namootuma wajji nyaannu namootuma wajji dhugnu jechuudha. Anama ibalu jedhee maqaa namoota sanii takka takkaan miidiyaa irratti tarreessuun narraa hin eeggamu baay'ee gaarii miti jechuudha. Sirris miti. Eebii namaa yoo an namaa dho'ise rabbiin illee naa dho'isa jechuudha. Akka inni waan hin taane jidduu kiyyaaf ka'isiitti namoonni sun jechuudha. Daldalaa turan an ammoo ol baasee eebalu akkana godhee jedhee hin himu jechuudha. Maaliif himullee amma wanni dura dabre tokko waan deebi'u miti garuu namoonni sunis yoo viidiyoo kana kan daawwatan taatan jechuudha. Waan akkasii irraa akka of eegdan gamanumaan cimsee kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Maaliif yoo jettan isin yeroo san waa baay'ee haasoftanii gin garuu anaaf isin walitti deebine jechi isin guyyaa san haasoftan yeroo san jidduu san dalagaa turtan garuu yoomuu waan dabruu danda'u miti akka seenaa ta'ee ta'a jechuudha. Kan hogguu isin jedhu biyya kana keessa jechuudha irra baay'inni namaa akka namni jiruu gaarii bultii gaarii ijaaratee jaarsa jaartii waliin jiraatan gonkumaa irra baay'ee keessayyuu dubartoonni biyya kanaa hin fedhan jala muree isinii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Haga anaaf isin xiqqoo wallollee adda baane jechuudha. Informeeshinii namni iddoo kamiinuu akka kamiinuu nagaa jechuudha. Isin galee akka kamittis ta'e iddoo kamiinis ta'e naawwanni ummanni as keessa haasaa deemu anan hanqatu guyyarra anuma gaha akka ga'eenis naga'u jechuudha. Maal jedhaniin isii bira deemana iddoo isin jirtutti akka waan nama isii yaadeetti mucaan kun nama akkanaati nama akkanaati nama akkanaati nama akkanaati jedhanii ittiin deebiin jedhanii isii sana gorsan jechuudha. Achitti isin ni gorsanii yoo asittis yoo na bira dhufan isin akkana isin ta akkanaati jedhanii natti illee himanii jechuudha. Kabajamtoota kiyyaa wanti akkanaa kun gaarii ta'ee natti mul'anne jechuudha akka mataa kiyyaatti jechuudha. Gaarii miti maaliif namni tokko yoo walolee kijibanii walii araarsuudha malee kijibanii addaan fageessuun akka sharaa'etti illee akka waa hundaa jettu isi irrallee hin beeku waan xonatti hin fakkaanne. Guyyaa walolee isiin mana adeemsisan illee waan guddaa waan badaa ani waan nama addaan fageessu wanni ana haasa'e hin jiru jechuudha. Waadama walii galle wama walii haasofnee walii galle jechuudha isin jidduun diigdee waan biraa jennaaniini
aariidhaan waan akkasii jedhe malee ana isin mana baatee ganda namaa teessoo fi akkasuma haa isin akkas taatuuf waan akkasii jenneeni namoonni jidduu namaa deemtanii waan hin taane haasoftan kun dhugaa dubbachuudhaaf osoo of qusattanii baay'ee tokko barbaachisan fakkaata maaliif nama har'a nama seenee namaaf nama gidduu seenee nama adda diigu jechuudha atillee bor dubartis yoo taate heerumuun kee oolu dhiiras yoo taate fuudhuun kan kee oolu garuu guyyaa ati heerumti akkasuma guyyaa ati fuute ati waa akkana dalagdee dabarte jechuudha siif jaartee ante akkasuma siif jaarsa kan kee jidduullee guyyaa san jechuudha nama jidduu keessan seenee addaan isin oofutu baay'ataa jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun baay'ee nama jibbiisaa osoo irra dhaabbatanii gaarii na fakkaata. Kabira ammoo hajjiin akkanaa dubartoota jala fiigaa sillee horatu akkasillee ta'u maarreellee ta'u namoonni jedhan baay'ee jira jechuudha. Kanaallee nama hin galchu. Ani akii yaa uummata keenyaa yaa uummata ani hordoftoota kiyaan jedhaan jiran uummata as keessa deemee waan hin taane kijiba olii gad oofuun jechuun jira. Hordoftoonni kiyyaa waan dhiifama akkanaa gootan kabajaa isin gaafachaa dhiifama isin gaafadheeti waan na keessa jiru dubbachuu jira jechuudha. Dhugaa isin anamma waan na keessa jiru waan argee fi akkasuma waan dhagee fi waan baatii lamaan kana guutuu dhagaa ture har'a ol baasee jechuudha dhugaa jiru isin himuu fi dhufe walumaa galatti. Isin ammoo dhugaa dubbachuudhaaf namoonni hordofanii akkasuma namni kamuu badii matama kee irra deebisanii jechuudha. Garuu dhugaa jiru karaa beeku rabbuma. Namoonni baay'een badii garba kee deebisaniiti narratti baachisaniiti dhiisaniiran jechuudha. Kanaafuu akkasillee ta'uu osoo hin taane xiinxallaadhaan ilaaltanii iddoo badiin jirtu adda baastanii osoo beektanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Maal jedhanii isin fakkaate inni akkana yoo ati deettillee lafas gateeta biraa fuudhaa faayoo kunoo sirra fuudhee maarreellee kunoo akkas godhee maarree akkas jedhaa dubbatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan namoonni akkana jedhan kun hundinuu dubartoonni kana kijibaa deeman kun hundumtu isaanii jechuudha. Namoota nama isaan fuudhu dhabanii isin gali namoota fuudhu dhabanii akkanatti lafatti hafantu waan akkanaa kana kijiba akkanaa kan odeessaa deemaa jechuudha. Yaa uummata keenya ayyoo an fuudhee dhiisee mana kiyya akka itti bulfadhu anatu beeka malee mana kiyya namni kamuu naan bulchu. Yoo barbaade 100 fuudhee 50 fuudhee nafeessisuu fuudha nafeessisuu baatu ofii kiyyaa malee jecha namaatiif fi kijiba namaatiif an iddoo yoomuu iddoo akka hin qabne asumaan cimsee ka isin himu ta'a jechuudha. Namoota kijiba kana ofaa deemaniif jechuudha. Ajjirra yoo dhimma biraa qaba waan qabaatan taate karaa keessatti na dubbisuu hin dandeessanii iddoo warroonni biyya kana keessa jirtan jechuudha iddoo garuu ni beektanii dhuftanii karaa bal'inaa yeroo bal'aa qabdan jechuudha. Kanaafuu ana hojii dhuftanii mari'achuu mirga qabdan. Mush ana duuba deebitanii waan hin taane tara takka caaltuu bira deemaa waan hin taane haasa'u tara takka ana bira dhuftanii anaaf isii adda fageessuudhaaf tara takka faayuu bira dhaqanii waan hin taane kijibu tara takka yaa'anii wanni isin hin goone hin jiru anaaf isii tana adda fageessu yookaan anaaf isii tana addaan baasuudhaaf wanni isin hin goone hin jiru. Irra dabranii namoota baay'eetu of keessaa baasii jedhaa tureen ilma garaa qabdu kana mucaan kun siif hin ta'u dhibbaan dhibbatti of keessaa baasii namoonni jedhaa turan. Namoota baay'eedha jechuudha. Garuu an namoota san guutuu ragaa isaaniitiin wajjin yoo feetan sagalee isaanii telefoona kiyya keessanii qaba. Garuu ol baasuun feene. Kanaafuu wanni akkanaa kun maaliif barbaachise? Namoonni tokko illee waa baay'ee kaasaantu jira. San ammoo guyyaa biraati inshaallah bal'inaan waan adda baafataa jira jechuudha. San guyyaa biraa bal'inaan kan isin haasa'u ta'a jechuudha inshaallah. Gara biraatiin ammoo inni dubartii biyya tana guutuu osoo bakka takkatti itti dhufte inni dhiisuu inuma fuudhaa warra jedhantu jira jechuudha. An dhugaa dubbachuudhaaf akkuma dura isin himuuf yaali jechuudha. Ammas taanaan sa'a kanallee taanaan jechuudha. Ka jaaratan wajjin jiraata kan jaaranne anuma dhiisee na biraa deema malee anuma ijjannoo kiyyaa waan keessi kana barbaade godhuu duwwatti hin deebi'u. Kana oguu jedhu dubartoonni jaarsa hin qabne ka hiriyaa hin qabne kan heerumee hin jiran jechuudha. Akkasuma ka jaarsa hin qabne jechuudha guutuunu jaartiiti. Mirga hin qabu akkana jechuudha. Mirga ni qabu hin qabu naa deebisa. Mirga ni qaba jechuudha. Namoonni waan akkanaa jidduu namaatti afuufaa deemtan marzii jidduu namaatti kijiba hin taane jidduu namaatti akkana godhaa turtan. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biraa itti deebitanii akka waan hin taane akkana haasofne gabanumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Ammoo namoonni baay'een abdiif saayidii irratti illee duula ajaa'ibaa namoota banaarantu jira jechuudha asuma keessa jechuudha. Maaliif akkam jedhanii oguu jettan
mucoota nasitu biyyarraa fidee isintu akkas godhee isintu maarree akkana namoonni jedhaa haasaan hin jiran jechuudha. Kanaafuu wanni akkasii sunis baay'ee gaarii miti. Abdii Saidillee wanni isii godhan hin jiru yaani akkuma isiin bultii isii addan baane gorsaniituma as deebisan malee haa isiin miidhamtuuf haa isiin akkas taatuuf miti jechuudha. Anillee wanni isii miidhan jiru namni akkuma dhabu dhabne amma garuu alhamdulillah walitti deebinee jira jechuudha. Jidduu namaatti waan hin taane oofuu baattanii baay'ee bareeda natti fakkaate. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan hordofanii baay'ee galatoomaa isin jenna. Guyyaa biraa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jenna. Baduu kiyyaaf immoo dhiifama guddaa isin gaafadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Halkan gaarii.